wareegame sanyii gootaa biyya abbaasaaf jedheeti malee Oromiyaaf jecha baay'ee Ore baannee yoomuu teenyuu hiddu jabeessisi naara garaa si dadhabsiisini Bobookise qeerroo kan du'e awwaalii kan miidhame wal'aannadhu Bobookise qeerroo gama fideensite tumurtee jabaatu jajjaboo Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyisee kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi fi jaalalli karaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha har'ammoo viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Hanga dhuma viidiyoo kiyyaatitti na wajjin turuu hin nuffinaadha. Viidiyoo kiyya laayik sheer gochuudhaan na jajjabeessadha. Warroonni laayikii sheerii gootanis guddaa galatoomaa isiniin jechuu hin daganne. Warroonni maatii fayyiseetitti makamuu barbaadanis fayyisee tuub jettanii gama maatii kiyyaatitti yoo dhuftan isa simachuun jaaladha. Akkasumas yaada fi qeeqa qabdan koomentii jalatti yoo barreessitan sirreeffachuudhaaf na yaala. Egaa viidiyoon irra qabadhee isiniif dhiyaadhe Juunii 29 guyyaa yaadannoo goota keenya Haacaaluu Hundeessaatiin kan beekamudha. Kanaaf immoo achirratti jechuudha aartistoonni Oromoo qaqqaaliin kan hojii aartii keessatti gahee olaanaa qaban maqaa faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaatiin baay'een isaanii badhaafamanii jiranii. Egaa faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa aartistoota Oromoo jajjabeessuudha kaayyoon isaati. Akkuma jajjabeessetti jira faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaa akkasumas yaadannoo Haacaaluu Hundeessaa irratti aartistoonni Oromoon dandeettii isaan qabaniin badhaasa hedduu fudhatanii jiran namoonni hedduun badhaasa eenyu akka badhaafame iskiriinii irratti hanga dhumaatitti daawwachuu dandeessu. Kanaafuu iskiriinii irratti hanga dhumaatitti bara kana faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaatiin fi akkasumas yaadannoo Haacaaluu Hundeessaatiin aartistoonni eenyu akka badhaafame dhaggeeffachuu dandeessu hanga dhumaatti. Summaatti guutummaa guutuutti makameera. Bara 1996 jijjiiramni teessoo mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinneerraa kara Adaamaatti yommuu taasifamu mormuudhaan waggootota waldaa Maccaa fi Tuulamaa akkasumas immoo barattoota yuunivarsiitii Finfinnee waliinis hidhamee ture. Weellisaan kun sirba qeenxee baalee bunaa biyya loowwanii akkasumas abbaa dafoo madda uumaa jedhu uummata biraan gaachuudhaan beekamtii fi jaallatamummaa guddaa horachuu danda'eera. Sanarraas darbee albama isaa jalqabaa yoomii guyyaan jedhus maxxansiisuudhaan fudhatama guddaa argachuu danda'eera. Weellisaa Amiin Huseen kabaja guddaan gara waltajjiitti affeerra. Badhaasa wallee aadaa filatamaa akka nu badhaasuuf Amiiniin gara waltajjiitti affeerree jirra. Badhaasa wallee aadaa filatamaa kan baranaa eenyutu injifata kan jedhu immoo iskiriinii irraa daawwanneetu walitti deebina. Baga gammadan. An waanan jedhuun qabuun waan ta'eef atumti dubbadhuun. Taaddeen weellisaa aadaas hammayyaas weellisaa baay'ee jaalannu sirboota Oromoo haalan hammayyeessee sagalee bareedaan weellisee miidhaginni isaa bareedinni isaa dhaabbanni isaas immoo akkasuma taaddee baga gammaddee addee teennes baga gammaddeenna galatooma. Badhaasa wallee aadaa filatamaa aartiist Taaddala Gammachuu. Baga gammaddee birrii 100 fudhatee jira 50 kan kooteela. Egaa Amiin sirriitti ibseera waan ta'eef waanan jedhuun qabu. Artistoota magaalaa Finfinneetti dhalatanii aadaa fi seenaa duudhaa afaan isaanii sirriitti beekanii nama aadaa isaanii dagaagfachuudhaaf carraaqaa jiran keessaa isa tokkodha. Kana caalaa dubbachuu hin danda'u. Inni immoo yoo yaada qabaate mee carraanan kennaaf. Egaa ayduun akka gaariitti na ibsitee yaada.
awwaardii kanarratti immoo sagantaa kanarratti Haceen ilma dhalootati, ilma jenereeshinii haaraa ijaare. Haceen fakkii artista Oromoo, fakkii Oromoota hundaati. Waa'ee Hacee haasa'uun amma barbaachisaan ta'u hundumti keessanuu hin beektanii waltajjii irraas haasaa dubbatamaa ture waan ta'eef. Egaa Haceen tasana yaama waan ta'eef ittiin qophoofne onnee Oromoota hunda keessa jira. Badhaasni kun immoo maqaa isaatti mogga'e kun mana kiyya keessa galuunsaa ganamas galgalas gaafan galus gaafan manaa ba'us waan kanan arga waan ta'eef baay'ee gammadeera. Galatoomna. Nan gabaabsa dhugaa dubbachuudhaaf an kaadhimamaa ta'uu kootillee kan hin bare torban lama guunne na filadhaa jedhee vooti na godhaa jedhee namootatti hin ergine waan amantanii hojii kiyya jaallattanii Oromoonni hundi na filattaniif galatoomaa jechuun barbaada. Xumura irratti immoo sagantaa kana adda godhu badhaasa kana gaafan fudhadhu giiftii dureen kiyya waltajjii gaggeessaa ta'uu isaa immoo gammachuu koo dachaa godhaa. Galatooma. Thank you. Hasaano harkaa balleessaa jirila. Galatoomi baga gammaddee iddoo keetti deebiika. Weellisaa. Amiin Hussein guddifnee ni galateeffannaa. Hacaaluu Hundeessaa awwaardiin artistoota dagataman kanneen jireenya isaanii sabaaf kennaa turan yaadachuu isaatiin keessattuu suutee bareentoo waan yaadateef guddiseen galatoomfadhaa. Galatoomaa. Ammas sagantaan keenyatti fufee jira. Badhaasni awwaardii Hacaaluu Hundeessaa kaayyoon isaanii guddaan artistoota dagataman hojii guddaa hojjetanii yeroo ammaan kana rakkina keessa jiran gargaaruun kaayyoo isaa isa tokkodha. Itti aansuudhaan badhaasa albama waggaa filatamaa kana kanuu kennaniif immoo artist Maammoo Gadaa kara waltajjiitti kabaja guddaan affeerra. Artist Maammoo Gadaa weellisaa cimaadha. Albamoota 10 ol qabu. Akkasumas immoo barreessaa seenaa fi aadaati. Kitaabota adda addaa barreessuudhaaf dhalootaaf kitaaba ka'aa jiru. Hayyuu maanguddoo artistii keenya baga nagaan dhuftan. Badhaasa albama waggaa filatamaa eenyutu injifata? Iskiriinii irraa dhaggeeffannee haa deebinu. Suuraatii boonsaa dhiyaatee akka fudhatuun gaafadha. Albama waggaa filatamaa suuraatii baga gammaddee. Sirboota aadaa Oromoo bifa ammayyaatiin hojjechuudhaan dinqisifannaa guddaa argatee jira. Suuraatii baga gammadde. Ergaa yoo qabaatte yookaan immoo miira kee ibsachuu barbaadde carraan si kenna. Galatoomaa hundi keessanii quotationii xiqqoo tokko wallee bareedaa hojjettee karaatti dhuftee kanaan wallistoota hedduu hin qabnuuti. Jabaadhu. Hacaaluu Hundeessaa wallee nan dubbadha maal abbaasaa jedhu dinqisaa dabalaa wajjin yeroo hojjennu kan inni naan jedhe keessaan fudhadhe baay'ee natti tolee jira. Hundi keessaniyyuu warra sitti argamtan faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa, awwaardii Hacaaluu Hundeessaa, haadha wabii sponsoroonni sagantaa kana hundumti keessan warri albama kana keessatti nafaana dhamaatan hundumti keessan Abbuu, Deev, Iyyoob, Solomon Hailemariam mastering lay hundi keessan iyyuu mootii abbaa daalee kan waliin dhamaa ture wallee nagaa buusaa jedhu keessatti qooda kan fudhatte hawwii ilfinash qannoo kan amma badhaafamte intalashee jechuudha. Warri kan artistoonni Oromoo hundumtu kan imala kana keessatti na waliin taatan gorsaanis gochaanis kan na dhaabbattan baay'ee keessan fuuldura kanatti argaan jira. Ulfaadhaa galatoomaa jechuun barbaada. Badhaasatti kenna. Suuraatii albama filatamaa bara kanaa ta'uudhaan injifatee jira. Baga gammaddee. Ulfaadhaa iddoo keessanitti deebi'a. Suuraatii sirba Oromoo sadarkaa addunyaatti beeksisuudhaaf nama humna cimaa qabudha. Mee akkamittiin galateeffattu? Baga gammaddee jedhaani.
Ulfaadhaa iddoo keessanitti nuuf deebi'a. Hireen argadhe kanatti waa'ee Haacaaluu waa dubbachuun barbaada. Haacaaluun maaliif dinqisiifame, maaltu adda isa godhe, wanni Haacaaluu nama biraatiin adda godhu maali kan jedhu ifa ba'ee beekamuu qaba. Haacaaluun Oromummaa jaalata, haqa jaalata. Haacaaluun paartii jaalatu hin qabu, amantii jaalatu hin qabu, gosa laga jaalatu hin qabu. Haacaaluun nama waa hunda duraa Oromummaa jaalatu. Paartii siyaasatii miti, gandaa miti, amantiidhaa miti, nama dhugaa fi Oromummaadhaaf dursa kenne ta'uu isaati Haacaaluu kan nama biraatiin adda isa taasisu. Kan biraa Haacaaluun Oromoo wal ajjeesu arguu mannaa du'uun hawayya jedhe. Akkuma jeesanitti nu biraa deeme du'eetu waan ni fudhate. Garuu egaa Haacaaluun du'ee Oromoo meeqatu wal ajjeesaa jira? Oromoo meeqatu wal fixe? Kana arguu waan badii nutti as deemu kana argee Haacaaluun Oromoo du'a Oromoo ofii wal ajjeesu arguu caalaa du'uun hawayya jedhee kana dhaammatee deeme. Nuyi har'a garuu waan Haacaaluun hin argin, waan Haacaaluun yaadaan arge sanarraa ijaan argaa jirra. Waan boru nutti dhufullee hin beeknu. Kanaafuu Haacaaluun ayyaantudha. Waan hamaa oduun arginu biraa deemuun isaa tufuu ayyaantummaa waan qabu natti fakkaata. Kanaafuu Haacaaluun nama badii Oromoo arguu dura lubbuu ofii dabarsee kennuu jaalate ta'uu isaatiin ibsuu yaadachiisuu barbaada. Galatoomaa ulfaadhaa. Ulfaadhaa. Maanguddoo keenya hamleedhaan nu simadhaa. Galatoomaa. Itti aansuudhaan immoo baandii Mahaarii Biraazars waliin ta'uudhaan weellistuu Margituu Warqinaa eessa jirtaa jechaa nuuf sirbiti. Yeroo gaarii qabaadhaa.